Egaa bakka jirtanitti nagaa Faraarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa har'a wanti ani isinitti agarsiisuuf adeemu macaafaa galata Maariyaamii kan ta'e afaan Oromoodhaan sagalees akkasuma barreeffamas kan ofirraa qabu Android application kan ta'e jechuudha. Kanis immoo lafa isin galtanii daawunlood gochuu dandeessanillee akkasuma dabalataan isinitti agarsiisaa jechuudha. Jalqabaa mee akkaataa kamiin appilikeeshinicha akka hojjetuu fi maal akka inni ta'e ilaallaa jechuudha. Normaalii fe'ameera sababa ta'eef appilikeeshinii keenya kana dursa isinitti agarsiisaa. Kun appilikeeshinii keenyadha jechuudha. Appilikeeshiniin keenya kun gaafa banamu waan kanaa jirudha. Asirraan naannoo fiicharii muraasa ta'e tokko qaba. Galata Maariyaamii, Faaruu Daawit, maaloo nu fayyisi kan jedhu yookiis immoo afaan Gi'iziidhaan Ingilizootaa jedhamu akkasuma akka arjumaa keetti yeroo hedduu faarsaa gaafa sooma guddaa yookiin sooma gooftaa kan jedhamu irratti yeroo faarfannaa faarfatamudha. Akkasuma yaa abbaa keenyaa kan jedhu sagaleedhaanii kadhannaa koo akka nafne kan jedhu faarsaa yeroo kadhannaan waliin kadhatamee booddee faarfatamu kan of keessatti qabudha jechuudha. Asirratti akkuma argine galata Maariyaamiidha. Hundumaa kadhannaa yeroo hundaadhaa kaasee amma galata ergamootaa kan jirutti hunduma isaa qaba. Yoo zeemaa barbaadu ta'e muraasa isaanii sagalee wajjin sababa gashamee jiruu fi bifa salphaa ta'eetiin sagalee asumarraa dhaggeeffachuu hin danda'ama. Innis immoo kunoo kana fakkaataa jechuudha. Appilikeeshiniin keenya gaafa banamu kana fakkaataa sagalee isaa dhaggeeffachuu barbaanne asumarraa kana gaafa pilee goonu sagalee nageenyaa jechuudha. Akkasiin dhageessanii jirtan abdii qaba. Inni kan biraan asuma keessatti dabalataatiin kan ilaaluu nu dandeenyu keessaati Faaruu Daawit kan ammoo faarfannaa 24,50,90,135 kan jedhu keessaati selekti goonee ijoolleen baachii afaan Oromoo Mooraa Yuunivarsiitii Wallaggaatti kan yeroo baay'ee kadhatamaa turedha jechuudha. Isaanillee akkuma isaan kaanii sagalee of keessaatii qabu. Sagalee isaa hundumaa wajjin sababa jiruuf baay'ee namatti kan toludha jennee abdii qabna. Inni kan biraan maaloo nu fayyisi kan jedhudha. Kunis maaloo nu fayyisi yookiis immoo Ingilizootaadha. Oromoofaatiin hedduu namatti tolu wajjin kan sagalee baay'ee dasnamaadha jechuudha. Hunduma isaa fiicharii inni qabu ilaaluu dandeessu. Iddoo kanarratti immoo appilikeeshinii kana yaadannoo barattoota baachii afaan Oromoo Mooraa kan Yuunivarsiitii Wallaggaatti naqamtee Kidaana Wartii yookiis Kakkoo Araaraatti qopheessan yookiis immoo dhaabbii akka afaan Oromoodhaan sagantaan kun jiraatuudhaaf yaalii taasisanii fi fedha Waaqayyoo ta'eef immoo isaanii milkaa'ee yaadannoo isaanii akkasuma luba yeroo jalqabaaf galata Maariyaamii Oromoofatti hiikee isaan faas itti daballee yaadannoo isaaniif haa ta'u jennee gashineerra. Akkasuma immoo sagalee fa'aa kan gargaarsa godhan sagalee yeedaloodhaan barattoota baachii afaan Oromoo bara 2009 akka lakkoofsa Habashaatti kan jiruunii fi barreessuudhaanis deeggarsa garaagaraa kan naaf taasisanii hunduma isaaniillee asirratti qaseeraa jechuudha. Akkasuma hundumti keessaniyyuu kan kontaaktii na gochuu barbaadan lakkoofsa bilbilaas ta'ee iimeeliin jala jira. Asumarraa fudhattanii quunnamuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraa iddoo kanaatti kan nuti ilaallu waa'ee moobaayilaa wal qabsiise. Manni amantaa keenya moobaayilii akkamittii fi haala kamiin akka ta'e hunduma isaallee asirraatii ilaallee irraatii hubachuu dandeenya jechuudha. Kan biraa dabalataatiin fiicharii as jala jiru keessaa kan nuti ilaaluu dandeenyu waa'ee About Appii kan jedhu kun appilikeeshinii kana kan deeveloopi godhee eenyu akka ta'ee fi appilikeeshinichi immoo maal akka ta'e kan bifa gabaabaa fi salphaa ta'e tokkootiin nutti himuu fi agarsiisudha. Fiichariin keenya egaa kana fakkaata ta'eeti kun moobaayilii irratti fe'amee erga jiraate kan erga qabaanneeti jechuudha. Asuma sheer gochuu barbaannellee mataasaa sheer appii kan jiru waan hin fayyadamne kallattiimaan as jalaatiin eksenderii maal osoo fayyadame sheer gochuu dandeenya jechuudha. Amma yeroo kanaatti kana gaafa fakkaatu amma immoo akkaataa kamiin intarneetii irra gallee argachuu dandeenya isa jedhu bifa gabaabaa ta'e tokkootiin isinitti agarsiisaa jechuudha. Intarneetii irra gallee argachuudhaaf tokko kallattiidhumaan
baachiin mooraa yuunivarsiitii afaan oromoo wallaggaa qaba sababa ta'eef weebsaayitii kana linkii jalatti isiniif galcha sanirraa ilaaltanii daawunlood gochuu hin dandeessu. afaan oromoo batch.wordpress.com kan jedhu jala yoo galtan weebsaayitiin kun banaa jechuudha. Weebsaayitiin kun gaafa banu hompeejii keenyarraa kallattii himaanii galmee kadhannaa afaan oromoo .apk kan jedhu hin argan. As jalaatti immoo waa'ee kana erga dubbannee booda daawunlood siruutis ordiis kan jedhu jira. Isa kanaa fi tokkuma isaa kan nutti tole irratti gaafa kilik goonu kallattiidhaan lafaa irratti gashinee jiru sana nuu deemaa jechuudha. Achiin booda egaa gara kana dhufeetii daawunlood gaafa jennuuniin pop-up yoo fuudha kun opening kadhannaa afaan oromoo .apk save yoo jenne kallattii maa kompiitara yoo ta'e even moobaayiliidhaanis yoo ta'e bifa kanaan daawunlood gochuu dandeenya. Inni kun karaa sendi speesii yoo gaafa ta'u karaa isa kanaatiin immoo yoo ilaalle innis bifuma salphaa ta'eetiin daawunloodii akka nu godhachuu dandeenyuudhaaf kallattii kan nu qabsiisu kun preparing downloads kan jedhudha. Achi gaafa daawunloodii kana kilik goonu akkuma isa dura argine sanii akka nuti seef godhannuudhaaf nu gaafata jechuudha. Moobaayilii irratti yoo fayyadamne ta'e diivaayisii kamirratti bifa kanaatiin asumarraan weebsaayitii kana itti fayyadamuu dandeessu. Yaada maaloos immoo keessan sheer yoo asirraan hubatan isin quunnamuu dandeenya jechuudha. Wantoota barbaachisu gara fuulduraattis hin daballa jennee kan yaadamaa yeroon kunoo galata gooftaa galata liixoonii galmeewwan jiran hundumaa asirraan eeggashina jennee abdii qabna. Karaa kana fayyadamtanii daawunlood yoo godhattan dhuguma waaqayyoon daandii gabaabaa ta'e tokkootiin akkaataa kamiin akka gara waaqayyootti deebi'uu dandeenyuu fi barattoonni kun afaan isaaniidhaan illee tattaaffii isaan gara teekinooloojiitti sirna kadhannaas ta'e deebisanii ittiin galateeffachuudhaaf haala mijeessaa irra kan jiranidha jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Appilikeeshinii ani isinitti agarsiisuu barbaade yeroo barbaadan bakka barbaadan teessanii daawunlood gootanii akka itti fayyadamtan abdiin qabaa. Waaqayyo arjumaa isaan kakaasee kan nu erqabsiise kan nu xumursiise galanni ulfinni isaaf haa ta'u.